akka qaama saalaa saree wal gadhiisuu didee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kanan barachuu danda'e hanga kutaa 7ffaa qofaatti. Kutaa 7 booddee barachuudhaaf fedhii guddaa qabus haa ta'uutii garuu yeroo sana na waliin kan turte haati keenyi dabtara yuunifoormii bittee nu barsiisuu waan hin dandeenyeef otuma haati kiyya jirtuu barnoota addaan kute. Wanti addunyaa kanarratti baay'ee namatti salphatu yoo jiraate namarratti murteessuudha. Nama arganii aboo atoo kana aboo atimmoo kana jechuun waan arganiin qofa ilaalanii namarratti hira buusuudha. Addunyaa kanarratti kutaa jireenyaa ani hin argine hin qabu. Kana hundumaa immoo barbaadeen keessa seeneen otoo hin taane garaa kiyya yeroo hunda nyaata barbaaduuf obbolaa koo dhiiraa lamaan gargaarsa harka koorraa eeggataniif garaa gahuuf quubsuuf walumaa galatti jiraachuuf jedheen godhe. Durumaan maal waakkattaa maal balleessiteettaa naan jechuu ni dandeessu. Jalqabarra balleessaan kan koon turre kan abbaa kiyyadha. Abaarsa yookiin immoo dheekkamsa karaa abbaa kootiin dhufetu hardhallee anaa fi obboloota koo arfan mankararsaa rakkisaa jira. Abbaan kee immoo maal godhe naan jettu laata? Magaalliin dhaladheetti guddadhe waggoota 15 as magaala godinaa magaala taate keessattidha. Abbaan koo yeroo jalqabaaf gara magaala kanaa kan dhufe namoota daandii hojjetani waliin konkolaachisaa ta'eeti. Konkolaachisaa ta'ee gara magaala keenyaa dhufe daandiin sun hojjetameellee yeroo xumuramu haadha kiyya waliin jaalala jalqabee waan na tureef isheen maatii koo dhiiseen eessayyuu hin deemu yeroo jettuuni inni immoo si dhiiseen eessayyuu hin deemu jechuun asuma magaala haadha kooti abbaan koo safee. Erga dhaabbanni inni keessa konkolaachisu daandii hojjetu magaala keenya keessaa ba'ee abbaan koo hojiillee waan hin qabneef haa ta'uutii garuu bulchiinsi magaala keenyaa yeroo sanatti konkolaataa jalqabaa waan argateef namni konkolaachisu yeroo barbaadamu abbaan koo argamee achuma magaala keenyatti qacaramee abbaan koo hojjechuu jalqabe. Gaa'ilaaf qaamni sadii hin ta'u jedhamee dubbatama. Jalqabarratti konkolaachisaa, lammaffaan barsiisaa, sadaffaan immoo poolisiidha. Haa ta'uutii garuu himatni yookiin immoo tilmaamni kun haala yeroo ammaa waliin kan deemu natti hin fakkaatu. Sababiinsaa immoo amma bakka fedheyyuu konkolaachisaan jira, bakka fedheyyuu poolisiin jira, bakka fedhe barsiisaan jira. Kun hunduu kashlabbeedha yookiin immoo gaa'ilaaf hin ta'ani jechuun hin danda'amu. Sababiinsaa immoo namni yeroo booddee waan gaariif ni barata. Kan ture yeroo sanadha. Abbaan koo baay'ee kashlabbee akka ture haati keenyillee nutti himti. Konkolaachisaa waan na ta'eef isatu dubartoota barbaadatu hin taane dubartootatu isa barbaada. Barsiisaan illee poolisiin illee akkanumadha. Gara deemanitti dubartiin dhabanii kan ammaa otoo hin taane kan durii isiniin jechaan jira. Rabbiif galanni haa ta'uutii baroota isaatiif ilmaan namaa daandii jallaterraa akka sirrataniif dheekkamsa yookiin immoo balaa yookiin immoo dhukkuba gara uummata isaa balleessanii cubbamaniitti Rabbi ni ergaam. Maarree yeroo sana akkuma isin beektan hireensaa abbaa kiyyallee kan dhaqqabe dhukkubni HIV/AIDS karaa abbaa kiyyaa jedhamuu kan danda'uun magaala keenya galee. Sababiinsaa yeroo sanatti hojjettoota mootummaa qabatee magaalaa Finfinnee fi magaalota godinaa gara biraa deemee kan deebi'u abbaa keenya duwwaadha. Hojjettoonni mootummaa maalis yoo ta'ani hagas mara waan akkanaaf dabarsanii of hin kennanii. Maarreegaa kan jedhamu abbaa kootu magaaluma godinaa kanayyuu dhukkuba kana baatee fide jedhama. Ofiif waan akkanaaf boqonnaan qabu mitire namni waan gaarii gara aanotaaf gandootaatti raabsa. Abbaan koo waan kana bakka deeme dubartii waliin buluun dhukkuba kana namoota hunda akka qaqqabu taasise. Bara 1988 reefu maqaan dhukkuba kanaa yeroo waamamuu jalqabu abbaan koo dhukkubsatee dhukkuba kanaan baran ani aladhe addunyaa kanarraatii darbe. Yeroo waa'een kanaa
beekamaa dhufu anis ta'e maatiin koo deemnee ilaalamnee haadha koorraan ala hundumti keenyiyyuu dhibee kanarraatii bilisa taane. Haati kiyya garuu dhukkuba kanaatiin qabamtee inumaa yeroon isheerra darbee battaluma qoricha umrii namaa dheeressu fudhachuu eegalte. Kan nu jiraachisu abbaa keenya ture. Konkolaachisaan barsiisaan yeroo sanatti jireenya gaarii jiraata. Mindaan isaa xiqqoon waa hedduu danda'a. Mana gaarii, siree, biiffee, televizyiina ishee xiqqoo umurii sanatti ni qabna. Wanti mana keessaa hir'ateeru hin jiru. Mana keenyarra darbee abbaan koo maatii haadha koollee ni bulcha, ni jiraachisa ture. Kanaaf illee haati keenya akka nutti himtutti haati koof abbaan koo yeroo walitti bu'ani maatiin haadha koo abbaa koorra goru malee haadha keenyarra hin gorani. Sababa maatii isheetti haati koo abbaan koo kashlabbee ta'uu otoo beektuu dandeessee waliitiin jiraatte. Baay'ee ishee rakkisa. Guyyaa guyyaatiin waan haaraa waa'ee isaa dhagahuun ni dhukkubsatti ture. Gaa'ela waliin jiraatanii keessattis ijoollee dubartootaa 3 waliin godhataniiru. Isheen dhumarratti alatti immoo dubartii taate ana. Sanaan booddeedha haati keenyi bara 1995 nama biraatti heerumtee obboloota dhiiraa 2 nuuf deessee obbolaa dhiiraa akka godhannuutiif shora mataa ishee kan taphatte. Yeroo sanatti anis ta'e obbolaan koo heerumuun haadha keenyaa nu gammachiisuu baatus har'a garuu obbolaa dhiiraa qabaachuu keenyatti akka nuti gammannu hamma nuti gammannu jechaan isinitti himuu hin danda'u. Obboloonni koo dhiiraa dhalatanii kunniin illee gargaarsa rabbiitiin dhibee yookiin immoo dhukkuba kanarraatii guutummaa guutuutti bilisadha. Yeroo garaa garaatti yeroo dhukkubsatan tarii vaayirasii kanatu of mul'ise jechuun namoonni yaalan yookiin immoo doktoroonni qorannoo HIV/AIDS battaluma taasisuu fi haa ta'uutii garuu obboloonni koo kanarraatii illee bilisaa. Silaa kan qabamu ture anadha. Anaanis waaqayyo dahoo isaatiin na eegeera. Maarreegaa jireenya kana keessatti dhaladhee guddadhe. Jireenyi haadha kootti kan ulfaate, haadha kootti qofa otoo hin taane maatii isheetti illee kan ulfaate erga abbaan keenyi addunyaa kanarraatii darbeedha. Uffata, kophee, wantoota garaagaraa Finfinnee fi magaalota biraa yeroo deemu ijoollee naannoo keenyaan olitti abbaan isaanii konkolaachisaadha, dureessadha jedhamne uffata addaa, ilaalcha addaatiin jiraannam. Abbaan keenya erga boqotee booddee garuu kun hundumtuu dhibee. Ani garuu reefu mallee waan dhaladhuuf quufa kana kan beeku obboloota koo lamaanidha. Keessumaa obboleettii keenya ishee hangafaa yeroo abbaan keenya boqotu isheen umriidhaan reefu waggaa 7. Bifa abbaa keenyaallee xiqqoo yaadachuu kan danda'u isheedha. Kanaan ala suuraatiin malee anii fi obboleettiin kiyya isheen lammataa irratti dhalanne hagas mara hin beeknu. Maarreegaa erga abbaan koo boqotee haadha keenyatti jireenyi bitaatti ta'ee beenyaa abbaa keenyaallee dhorkamtee tajaajila waggaa 10 hin guunne jedhamuun kanaan wantoota garaa garaa gurguruun gabaa keessa meeshaa mana keessaa gurguruun qoonqoo yookiin immoo garaa keenya guutuuf haati keenya illee yaalii mataa ishee gochuu jalqabde. Harka haadha keenyarra waan jirruuf waan hunda mana keessaa waan dhiphattuuf anis ta'e obboloonni koo warra kaan dhiphina haadha keenyaa hin beeknu turre. Obboleettiin kiyyas jireenya qananii abbaa keenya irratti barre haati keenya akka nuuf kennituuf yeroo hundaa akka isheen rakkistu xiqqoo nan beeka. Kophee, uffata, waggaa waggaan ayyaanatti wanta dur barame haati keenya akka nuuf fidduuf dhiibbaa irratti gooti. Isheen garuu hin dandeenye. Inumaa obboleettiin koo yeroo sanarraatii kaasee firoonni abbaa koo na fudhachuu barbaadu gara isaaniitiin bada jechuun haadha kootiin baay'ee rakkisti ture. Hin oolleefis bara 2000 ijoollee 2 erga deessee booda kan nu biratti hafte tokkittiin haadha keenya addunyaa kanarraatii boqotte. Isheefis dhukkubni kun kanaa ol umurii kennuufii hin dandeenye. Abbaan keenyi boqotee waggaa 12 booddee haati keenyis boqotte. Baruma kana ture obboleettii keenya hangafaatiin firoonni abbaa koo kottu siitiin nutu si barsiisa jedhanii maqaa barnootaatiin gara mana isaaniitti fudhachuun hojjettuu mana isaanii kan godhatanii. Yeroo barachuu qabdutti otoon baratiin, yeroo heerumuu qabdutti otoon heerumiin hanga umuriin waggaa 32 guututti obboloonni abbaa keenyaa mana tokkotti otoo dabarsanii ija isheellee akka arginuuf guyyaa tokko carraa otoo nuuf hin kennin isaan bira deemeen isin gargaara jettee hafuura ishee dhabne waggaa hedduu jireenya ishee taphatanii. Obboleettiin kun hangaftuu fi ani du'a haadha koo booddee namaaf ergamaa hojii xixiqqoo mana namaatii hojjechaa kajeelaa obboloota keenya xixiqqoof waan nyaatan waan dhugani barbaacha wanta nuti ijoollummaadhaan hin taane hin qabnu. Keessumaa obboleettiin koo anaa
anaafi obboloota kooti baay'ee dadhabdee dhugumatti baay'ee dadhabdee maqaa hedduus baatte maqaa hedduus dandeessee hanga obboloonni koos ta'e ani jajjabaan nuti obboloota koo jettee nurratti duuti turte. Sanaan booddee bara 2004 konkolaachisaan tokko waa'ee keenya erga beekee booda kottu biyya kana deemiitii hojjedhuutii obboloota kee barsiisi jechuun gammoojjii hojiin jira jedhame konkolaataadhaan ishee fuudhee deeme. Obboleettiin kiyya hangafaas sagalee ishee achumaan yeroo dheeraatiif jalaa badee nuyi hin barsiisuu miti eessa akka jirtullee wallaallee haa jiraatu haa duutu hundumtuu bitaa nutti galee namoonni garaagaraas heerumtee ijoollee godhatteetti akkana taateetti namichi ishee goyyomseeti fuudhuu barbaadeeti fi wantoota garaagaraa nutti haasa'aa turanii. Haa ta'uutii garuu maal jedheen harka duwwaa obboloota kootti hin deebi'a jettee bakka deemteettillee manuma namaa hojjechaa obboleettiin koos jiraachaa turte. Balleessaa nama tokkoon sagaagalummaa abbaa keenyaan nurras dheekkamni bu'ee haati kiyya ni duute obbolaan koo lamaanis harka namaati jireenya namaa tafanii kan ittaanu jireenya koodha. Carraa gaa'ilaa ijoollummaa kootii kaasee argachaan ture. Bifti koos obboloota koo warra kaanirraa xiqqoo fooyya'aadha. Isaanillee babbareedoo ta'anis ani immoo baay'ee ittiin bareeda ture. Har'a otoo hin taane yeroo sana jechuu koodha. Haa ta'uutii garuu yoon heerume obboloota koo dhiiraa lamaan kana garamittiin fudhaa eessa deemu moo isaaniin qabadheen gaa'ela keessan seena abbaa ormaa hin beekneen ijoollee lama akka inni bulchuuf hin dirqisiisa. Obboloota koo waliin namni na jaallateeru hin turre. Ani immoo obboloota koo gonkumaa dhiisee deemuu hin barbaanne. Kanaan maqaa hedduu baadheen mana tokko gara mana biraa kushinaa tokko gara kushinaa biraa jijjiiramaa galgala waama ta'e obboloota koo baadhee dhufuuf rakkina guddaanis nan argee. Umuriitti seeraan barachuun qabutti harka namaa ija namaa nyaachuuf garaa koo fi garaa obboloota koo guutuuf sobaa hatee qabamaa harka namaatiin reebamaa dhiitamaa hancuufni itti tufamaa wanta nan hin dabarsine hin qabu. Dhugaadha gaafa naa guutuu didu haga hin danda'e ija namaa daheeffadheen illee nana taama. Kana keessatti akkan beela'een kana gochaa jiru kan na hubatu harka 100 keessaa harka tokko hin ta'u. Tarii mana namaa deemeen yoon buleera ta'e ollaan koo obboloota koo kana lamaaniitiif waan isaan nyaatanii bulanillee kennee fi bulchaa. Akkan ani jiruuf hin jirre akkan ani ijoollee kana dhiisee hin deemne guyyaa guyyaatiin na kadhatu. Maarreegaa obboloonni koos jabaachaa dhufanii yeroo guddachaa dhufan isaanis kanuma nuti keessa dabarsine namaaf ergamuu mana namaatii nyaachuu dhuguu gabaa keessa waa baachuu yeroo jalqaban obboloonni koo amma jabaataniiru jedheen namaaf ergamuu anaan rakkisuu yeroo dhaabanitti jireenya ijoollee kanaallee jijjiiruun qaba jedheen. Bara 2009 magaala kanatti yoo hojii kana hojjedhe maqaan koo ni bada jedheen gara Finfinnee deemeen hojii sagaagalummaatiin maallaqa argachuu hojjechuuf imala koon taasise. Kana dura dhokseen takka gaafa rakkadhe nama mana maallaqanaaf kennu waliin nan ciisaa. Ifaa ifatti garuu miti. Nama biyya koo baay'een sodaadha. Sababiinsaa immoo namoonni biyya koo du'a haadhaaf abbaa koo laalanii meezoo dumbullootiin nama na gargaaraa turedha. Hawaasa kana fuulduratti cubboo jabaa akkana dalaguun natti ulfaatee fulbaana bara 2009 magaala keenya keessaan ba'ee guyyaa kanatti ture. Akka tasaa ta'ee daandiin citee laguma magaala keenya keessaa baasuun hanga suphamutti jedhee karaan piistaatiin naanna'ameetu gara magaalaa Finfinnee deemamaa. Konkolaataan uummataas guyyoota muraasaaf tajaajila kennuu dhaabaniiru. Ani murteeffadhee waan hin ka'eef yeroo sana namoonni argatanii qarshii 100 Finfinnee deemuuf kan yaabbatan kiiloomeetira 350 ol konkolaataa Ayisuuzii akka nama fe'uunsaa hin beekamne sharaa uffistee imaluuf kaateeni. Galgala toora sa'a 2tti namoonni 50 ol taanu dhimmoota garaagaraaf magaala keenya keessaa ba'uuf konkolaataa kana ija tiraafikaa dahannee yaabbanne. Sharaanis nutti uffisame. Gariin midhaan xiqqoo waan qabuuf konkolaataan yeroo deemu baay'ee raafamaa. Akka hin raafamneef midhaan hedduutu fe'ama ture. Haa ta'uutii garuu konkolaataan kun sarviziidhaaf waan na deemuuf hedduu hin fe'anne. Haa ta'uutii garuu konkolaachisaan sirriitti konkolaachisa ture. Daandiin dheeraan dhagaa yookiin immoo piistaa waan na tureef hundumti keenyiyyuu walitti sissiqnee gariin immoo walirra teenyee dhufne. Yeroo kanatti ollaa makoo kan ta'e guddina koo kan beeku hojiidhaan illee baankii keessa kan hojjetu ayyaana fulbaanaa maatii isaa biratti kabajee kan deebi'u dargaggeessa tokkorra taa'een dhufe. Taa'uu qofan turre inni diriirfatee taa'a ani immoo isarran taa'a. Akka tasaa
ta'ee guyyaa sana taayitii godheen halkan waan na ta'eef akka narratti hin qorrineef bijaamaa yookiin immoo shiitiin godhadheera. Konkolaataan ni raafama. Ani sarran taa'aa. Dukkana waan na ta'eef eenyuyyuu waliin argu. Dargaggeessi kun suuta na tuttuquu jalqabee harka kiyyaan ofirraa dhorkuun eegalee ammas daqiiqaawwan booddee akkanuma eegalaa ofirraan dhorkaa. Booddee irratti garuu anumtuu miiraan tuqamuun jalqabee jecha tokko walittiin dubbannu miira hamaa keessa garuu lamaan keenyu seennee dukkanadha isiniin jedhe miti uffata koo suuta jedhee narraa qabee miira hamaa keessa yeroon seenu inni taa'ee ani immoo irra taa'een wal qunnamtii saalaa raawwachuu jalqabne. Namni nu maddii jirullee homaa tokko nurratti hin beeku. Tarii waliin arginuutiif malee kabiraallee konkolaataa sana keessa jiraachuu ni danda'a. Raafama konkolaataa maqa hundumtuu walitti maxxanneera. Dubartoonni akka koo warri dadhabne immoo ijoollee dhiiraarra teenyeera. Kana dura qoosaafuu waa'ee jaalalaa dargaggeessa kana waliin hin qabnu. Maarreegaa hamma konkolaataan Finfinnee geessutti akka sareen wal qabattee wal gadhiisuu diddee anaaf inni waliin gadhiisne. Dhumarratti bakka geenyee eessa deemta yeroo naan jedhu bakka hin deemuyyuu hin beeku jedheeni. Konkolaataan yeroo muraasaaf magaalaan hin beekne keessa dhaabbatee barii Finfinnee seennee bakka deemtu hin beektu taanaan maaliif mana koon boqottullee naan jedhee anis gammadeen deemeen mana isaa boqodhee yeroo sanarraatii kaasee waggaa 3 si fuudheera naan jedhee mana isaa waliin jiraachaan ture. Obboloota koos gargaaruu hin dandeenye. Kunumti anaaf gaa'ila waan naaf ta'e natti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu turtii waggaa 3 booddee afaan kiyyaan hojii na jalqabsiisi mana taa'uun baay'ee natti ulfaateera yookiin immoo daa'ima deenyaa jedheen dargaggeessa kana kadhachuu jalqabe. Yeroo kanatti inni ani hojjetaa baankiidha. Yeroo ammaa kanatti baankiin maallaqa guddaa nuuf liqeessaa hin jiru. Kanaaf hammasitti maaliif biyya hambaa deemte xiqqoo hojjettee hin deebitu. Hojii mammataa kee fi waggaan tokko waggaan lamni gahaadha. Sanaan booddee maatii koollee beeksiseen gaa'ela sirrii waliin jiraanna naan jedhee. Yeroo turtii waggaa 3 waliin turre kanatti obboloota koo dabalatee namni tokkollee akkan isa waliin jiru mana isaa jiraadhu namni beeku hin jiru. Obbolaansaa firrisaa magaalaa Finfinnee yoo dhufan ani akkan isa waliin jiru akkan beekamneef uffata koo peestaalii yookiin immoo kaartooniidhaan qabadheen ollaa bulaa. Torbeeyyuu yoo ta'an torbee ollaa waliin hin jiraadha. Maaliif akkanni haga kanaa maatii isaarraallee na dhoksu ani hin beekun ture. Innis kashlabbeedha. Dhiira tasgabbaa'aan ture. Ta'us garuu nama of danda'u baankii keessaa hojjetu waan na ta'eef isa waliin gaa'ela yoon dhaabbadhe obboloota koofillee ta'uu yoon dadhabe mataa koof nan ta'a. Akka obboloota koo warra kaanii qilleensi na fudhate achumaan na nambisu jedhee yaadeen ture. Haa ta'uutii garuu wanti yaade sirriin turre. Waggaa 3 booddee gara biyya hambaatti deeminaan jedhee anis tole jedheen gowwoomfameen gara biyya hambaa deeme. Kanaan biyya hambaa deemeen obboloota koo quxisuu kana gargaaruun eegalee. Lamaan isaanii barnoota addaan kutaniiru. Gargaaruun eegalee. Obboleettii koo ishee hangafaallee mana jirtuutii nan baasise. Naannoo magaalaa Finfinnee mana kireeffattee akka jiraatu taasise. Kana qofaa miti. Obboleettii koo ishee lammaffaa bakka jirtuu barbaadeen argadheen gaa'elli ishee tolaa waan nan turreef ijoollee 2 qabattee obboleettii isheetti akka dabalamtu taasise. Obboloota koo warra dhiiraas biyyaa waameen bara 2015 hanga dhumaatti eeyyama konkolaachisummaa waraqaa foortii kutaa 10ffaa baasiseen nan barsiisiseeni. Anis turtii waggaa 4 booda gara jalqabaa bara 2016 gara biyyaatti deebi'een obboloota koo mana tokkotti walitti qabeen asillee dhufeen hojii banadheen hojii kanaan haadha abbaa waliif taanee waliin jiraachaa jirra. Obboleettiin koo hangafaa baruman ani mana sana keessaa ishee baase gaa'ela argatte. Har'a rabbiif haa galatu bu'aa bahii hedduu keessa hundumti keenyiyyuu darbinus bakka tokkotti walitti qabamuu obbolaa wal jechuu dandeenyeera. Waggaa 3f kana ni waliin jiraadhe ani baheen gara biyya hambaatti jechuudha. Baatii 2tti jaarsummaa ergate baatii 4ffaasaatti immoo haadha manaa gara biraa fuudhee mana isaa jiraachisee waliin jiraachuu eegalanii. Abbaa manaa koodha jedheen dogongoreen haadha manaasaa si'a hedduu bilbileen jeeqeen ture. Haa ta'uutii garuu dhumarratti yeroo naaf galu kan inni nan barbaanne maaltu na dhiphise. Anaaf yoo rabbi jedhe waggaa 40 naaf dhufuu danda'a. Jireenya kootoo hin taane jireenya obboloota koon sirreessaa. Rabbitu gurbaa kana sababa naaf godhe malee silaa ani nama sagaagalummaa keessatti magaalaa Finfinnee kufee
yoona akkuma maatii koo dhukkuba kanaatiin qabameen rakkadhudha miti jedheen ofiin jajjabeessee sanaan booddee isas nan dhiisee fuula kiyyas hangan biyya hambaatii deebi'utti gara gaa'ilaatti yookiin immoo jaalalaatti hin garagalchine. Waa'ee obboloota kootu mataa na dhukkuba ture. Rabbi garuu guyyaa eegee ishuma kanayyuu naaf sirreesse. Har'aanis homaan jedhu obboloota koo dhiiraa kana lamaaniin jireenya gaarii irran jira. Isaan konkolaachisummaa baratanis haga ammaatti lamaanuu konkolaataa hin arganne. Hundumtuu nama namaan mitire guyyaa qaba. Kan isaanis guyyaatti milkaa'u qaba. Hundumarra kan na gammachiisu jaalalaan mana tokkotti deebi'uu keenyadha. Obboleettiin keenyi ijoollee lama qabdus har'a nu gammachiisti. Na waliin hojjeti. Jaalala malee nuffii fi tuffiin nu gidduu hin jiru. Namoonni kaleessa kufaatii keenya wayyoo ijoolleen kun akkam ta'u jechaa turan har'a homaan jedhani nu laalanii Rabbi naa galatu. Isa du'etu bada malee inni jiru akkuma isaatu ni jiraata jedhanii Rabbi abdii akka namaaf kennu nu miti isaanuu ragaa ba'u. Nuyis ragaa baana. Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinnee irraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde siniif dubbiseen hin ka'a. Akka sinirraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokkorraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf siniif qabadhee dhiyaadde kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.